أها. واني ميديا خيتنا دي هيسيت أها. لكن نكون خواص خي ستي قد بوئه نموت اللي ولي بوسيتو دي ماجر سون أصون كلاوين أنا فارو لأن يوخا دبالا ندي هيسيته وتو وانت كان نقافا ناكا وما تكن بوئني تيتي وقونا جيسيته حواس ni mal nurabarat akka mada nama wagafatu akka hawasa waan gaarii hojjechuudhaaf miidiyaa gubbaa dhufu nuti roomodala kanan si gaafadhe yoo jalqabarraa jala jiraattee tartiibaan nama takka yeroon fi keessummaa fiddu amma interview yeroon Abo Rashiidaa fidu ani Abo Rashiidaa directly wallola ishiin kaleessa walloltee irratti hin xiyyeeffadhu. Abo Rashiidaan eenyu dullummaa ishee akkamitti dabarsite seenaa ishii himteetiin jalaa oloo dhufee bikka wallolaa sanis yeroon ga'e gaafadheetiin jira obboleeyyan keenya abaluu murtii guutoo abaluu wajjin maalirra wallolta maalirra walgeessan jeen hunda takka takkaan murtii guutoo sababa kanaati siituu hidhe siituu hiisiseen jeen murtii guutoo taa'asan hin dhufne inni harkuttiin jira siituu hiisisee harka keessaa qabdaa hin jeen lakkii ani hiisisne harka keessaan qabaa keessaan qabulleedhaa jee bakki inni harka keessaa qabulleen bikka akkanaa waraqaa itti ol baasuutii fi kana jee viidiyoo guutuun ni jira. Bikka sanitti san deebisee Muhammad bayaanillee guututti deebisee Hamzaa Jaabirii jalan banne tu was gafat akana mau gafat tu takati abu okay itu siti se gafatte bareda baga mana khaytitti gafatte murtiguto fi atidu kezi maltu tu malra waldabtan yohan mo malir mirakam tu khara kana sila kayte manno image rabar mal je murtiguto bale dhufe je yoo agartee jiraatte live sitti share godheetiin ture akka dhaggeeffattu bakka wanni kun si duubaan taaneef jeetiin share agartee mi share qiyya so jalqaba murtii guutoo waliin beeynu jeeti seenaa tana jararraa kaasee akka gubbatti hime sheekaan roobeeti achitti jalqaba gaafa inni roobee dhufuu jee feemasa wayiitu dhufeeti hoottu jaaniiti birana fidanii jee bichumatti footoo hojji kaane footoonis poosti taatee guyyaa saniin baree jee jalqaba murtii Samboodarra abbaan qabeenyaa akkana tiktaakaraa akkana maallaqa moo irraa qaba jee nu garsiisee sanirratti jee sambooda diiteela guututti hime seenaa. Yaa waan kana seenaa viidiyoon guututti jira. Namni gala jirullee dhaggeeffatee jira. Baalan ajidduu haaya dhaabbaddume. Guututti inni akka fedhetti himaa tureesi ni hime. Harratti wanni kun ta'e. Hiree akkasii bal'oo qabaatee gaafiin akkasii gaafatamtee fi yookaan wal bira fidanii waan kana silaa akka hawaasa dubbachuu jirra beekaa dhagaa ija hawaasaatiin ilaalla ija obbolummaatti ilaaluu jirra ija miidiyaatiin ilaaluu jirra beekaa. Ati sibiras wanta akka jira kan silaa guutamtee jiru maali wanni suni hawaasarraa alan jirtu wanni kun guyyaa bu'eerraa hanga dhuma kaleessa qofa yoo quban qabaanne malee wanni tu yeroo dheeraa deemu waan turteef. Lafarraa waan harkifattee haannisi dheeratee maramaa jiru quba qabda jeetiin kana abdii guutuu qabaa jechuudha. Haa taatu kanarraa ani bunoor godheetiin karaa kanatti interview godhuu fedhee yoo jette mirga keeti rakkoo. Karaa irra naa deebii karaa kam? Amma waa'een murtii guutootii fi gartee feemisticha murtii guutoo kanaa fi wannidha sheekaroobee. Haleen eegalamnee hin dhagahamnee jechuun xiqqoon ulfaataa dhugarraa fagoodhaan jechuu barbaade. Maaliif immoo ati choice qabda. Maqaa murtii guutoo osoo hin kaasne isa gaafachuu kan harkeetti kan isin jiru xiqqoo. Maqaa isaa osoo hin kaasne sheeka roobee dhiyeeffattee waan fete waan biraa interview gootee yoo qulqulleessitee akkasii gadhiiste waan qabu ture. Garuu xiqqoo tuqaa. Hin agarre yookiin ammoo dubbisuun sheeriin sirra godhe sheer irra godhuun takkalee sirraa dubbiin baddeeti. Maaliif ballama qabdeeti yaamte sheeka roobee. Isallee ballama qabdee fi bogaa kun dubbisuuf hin deemaa dhufuun ifee taa'ii dhaggeeffachuu osoo hin taane. Oodiyensii miti inni halaalaan tun irra buutee. Aboroshiidha dhage. Salaamu alaikum. Badoo yeroo takkaan deebisaaf waan kirikirii tanaaf eessallee seenuun fadhu. Ani sheekaa roobee dura murtii guutoo fi naferraa godhe. Si godhe moo si hin godhe murtii? Ani guyyaa isin abarreessu haalaan akkas ture ni beekta. Yaa garuu si godhe waamicha. Ganama kanaan harkee si deebisa. Osoo sagantaa kana sin arguun duran ganama kanaan teekisii si deebisa.
يا اوكي تنا أما أنا كل والكامل يبقى نو 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 سيمتي وقت كان نفتح سيمتي ابو رشيدان جنان جي كوي نفتح لا Ani deebisa jiru tiyya deebisaati dhiis. يا تيشيتي Anis ani akkanama ani interview nama dhibba olin godhe nama dhibba takka moolama yeroon isaabu murtii keessummaa kabajaa godheetiin yaamee ture biizii ture murtiin hubadheetiif hin jiraanillee waan inni keessa ture hin dhiise sheekaa keessummaa kabajaatiin godhee keessummaa kiyya namni tokko immoo keessummaa yeroo goote seenaa ta dabartee gaafatta malee ta fuulduraa meebii fuuldura kan kee maal hawwitaa takka keessa gaafatta waan inni dalage gaafatta guutumatti waan dabareechuu bikka tanatti akkana san keessaa immoo dubbiin isaa fi murtii guutoo dubbii takka turte gaafii takka turte saniifuu sheekaa gaafiin osoo adeemsa gaafii keessatti osoo gaafachaa deemnu gaafiin tun keessa dhufte jechuudha gaafii murtii guutoo qofaa miti obboleeyyan kiyya gaafanillee hunda gaafadhe immoo yeroo san wanni kun kan murtii guutoo waan walitti hin fidinii fi murtii guutoon kana anytime sagantaa waliin qabannee naaf murtiin sagantaa bal'aa gaggeessuu dandeenya qofatti jechuudha immoo sagantichi sagantaa sheekaa roobeet ture achi keessatti kan murtii guutoon gaafii keessa niin callisee wanta anarratti atii miti namni kalee miidiyaa banate hundi quba qaba. Akkas keessaan qabu jechi sun laal gurmooyineeti guruppii ijaarranneeti biyya raaga biyya keessa fandi godhanneeti nama maqaa keenya yookaan immoo ajandaa dhumarta wanni yeroo kana balleessinaadha ture. Seerri garuu mana ummaa isaa ta'e yookaan immoo hoteela inni itti ummaa isaa fi dhufanii miti dhugaadha. Guuto wanni madda akka tartiibu mana maaliif achitti ta'e namichi kuni ani akkaan isaa wajjitti fudhanneen beeka allaal namoota gurgurtaa ulamaa'ee biyyi tun qabduutu dhimma kanarratti gadillee baatee homaan dubbatin maqaa nama kanaatiif dhimmi makeezii si hojjetaa bakka ofirraa dhiisi naan jaaniitiin callise egaan mana sanirraa mana hidhaa sanirraa bahee guyyaa takkaaf waa'ee kanarraa naa dubbatu na agartanii ni beekani warra sana na agartaniit wani beekani waa'ee jaldeessa kanaatiin walaa qabatu waa makeezii sana wajji wal qabatu dubbadhee ni beeka hin dubbanne maaliif bikka deemeen maqaan yaame akka atis kabajaadhaan nu kabajanitti maqumaan walaa yaamnu Roobee yoon jenne gurbaa obboleessa maali gurbaa keenya kanii wajjin wal dhaba qabuti akkasii naa dhiyeessi dhiira keessa akka seentu barbaadu maaliifi nuti amma waan alaa agarru ijji keenya waan agartee waan gurri keenya dhagaa deemu akkaataa itti qulqullaa'uutti kanee waa gaafadha malee ati miira keessa akka seentuufi miti beekadhu laal miira keessa osoo hin seenne tasgabbootee siin ja'anii miti olumoonni galatoome baga kabajjee bagan dubbatin amma waan agarree fi abdii wanni niin gaafadhe waa lama inni quba qabaa dubbii tana jalarraa gaafa isaanii wajjin wal eegalan dubbimmaan guddoon isa ajandaa taatee Sheekha Roobee godhachiistee dubbii murtii guutootiitu irra gartee kaduraaniitirra haasa'ame kana quba qabdaa eega quba qabaatteefuu wanni fardiin laal magaalaan waan jiru gurguratti beekan fi waan yeroo sanitti deemu gurguratti miidiyaa jechuun anana dhiheessuun waan guddaa maaliifi audience hedduutu na daawwata waa hedduudhaan namarraayis baradhaa jechuudha atilleen kan namni nisnarraa bara amma Sheekha Roobeetirraa maal arra agarre takaleessa guddoodhaa wiiti takaleessa hawaasa guutuudhaan gaafii qabaafan maal agartanii hawaasa kiyya Oromoo kakutaa kudha takka xiqqaa fi guddaa aalimaa fi hundaa fi gaafii tana qaba. Dhiiroo nuti ilmaan abbaa gadaati heeraa fi seera keenyatti oguu deemu cubbuu didaa haqa murteessaa deemu. I just want to know what is so special about him. Kana kan hin beeku fedhe abdii kiyya dhiifama yoo ni gaafii dhiyeessi jajjabaattee irra dabruu ni dandeessi. You don't have to answer. No. Lucky. Gaafii laal amma bikki isin laalu jirtanii fi agartan maaliif maqaan murtiidhaa achi ka'ee fajja'u irratti obboleessa kiyya murtii gaafii keessa ana kana qe'ee immoo gaafii yeroo gaafataa takka dhiyeessitu keessummaa tokko keessummaa wanni kun laayifiidha waan ta'eef gaafii already barreessee gaafii san hunda erkee fi gaafii tana keessa gaafii siin taane gaafiin baasuu qabu natti mijeeni sheekaanii hunda erkeetiif hin jira innilleen gaafii tana baasi naan jenne reefu laayif irrattis gaafii ilaallee naan jee
مرتي mana qiyyatti maqaan kee dhaamuu fayyaaf keetiif hedduu dhiifama anaatti dhiifama si gaafataa sanii. No, Abdi. Okay, no. Abdi, go. Murtiin siin hin jenne please murtiidhaan dhiifamoonni si jechisiisu jiru. Kasi gaafachuu jiru nuti. Abdi, meeshaa walii akkan hin dhugaasa. Misteeka gootee miti bar. Misteeka gootee miti. San bakka bu'ee anaa dhiifama gaafata ana sagaatii taasise waan ta'eef. Dhiifamoonni si gaafachiisu hin jiru. Maaliif dhiifama gaafata? Dhiifama hin jiru bar. Wanni kun inni irraa qurrama hin qabu nuti illee irraa qurrama hin qabu. Garuu akkamii jenneeti wal dura afneeti laalu jirra beekadhu baaqaa callaa gargar baasuufi malee. Atiis hin balleessine. Wan maali dhiyeessuu keetiif baga dhiyeessite. Borus nama biraa dhiyeessite. As a matter of fact, media kaya nu guddatu waan hedduudha ala nu gabbaafta. Silaa ati arra interviewun godhini halee ijoolleen teenya miidiyaa san irratti isaan hin dhiyeessin arra nutu hin dubbannu jechuudha. Wanni kun nuuf gaarii waan xincillu qaba. Ija nuu bana. Kana jechuun barbaadeeti. So offending tahini yoo deebisa yoo kanaaf naa deebisuu hin feene. Irra deebii daafii dandeessamii wanni si deebisuu hin feenin sun naan galame. Ayat dhiifama maqaa kee waan hin sakaasee fi kayetti anaaf murtiin maaliif ta'ee maqaan kajeefin murtiin soorii jeen san yaa. No maaliif kayee miti. Haasee gaafachuu wanni gaafachuu qabdu ture. Amma bar tokkoffaa dhugaatii ifa baaste galatoo. Dhugaan ati ifa baaste namni 750 as jiru kun akka dhaga'uuf ammallee irraan deebi'a. Viidiyoon ati sinaasaatu namaa muree naa ergaa ture arge. Murtii guutoo siituu hidhee naa qalbifadha sirriitti ilaala. Dhugaatii yaan ifa baasuu barbaada. Siituu hidhee lakki ani niine IPS hiniines akkamitti harka keessaa qabdaa jettee gaafannaani abbaa qabeenyaa tokkootu akkanatti murtii guutuutti maallaqa biraa qaba niin kasasee hodhaa waraqaa kana tiktookan naa baasaa jedhutti himatee sin jeemi. Namni sun nama baaleetiimi. Malee Sheekhaa Roobeetiif yookaan isaa wajjin wanni wal qabatu hin jiruumi. Hawaasni Oromoo as jirtan akkanaa qabatan kan hin barbaadu. Namni hedduun akka waan Sheekhaa Roobee irra wajji dhimma qabu yookaan isarraa fuudhee yookaan miidiyaatti keezii mana murtiidhaa abbaan fedhe ummaatii yaa wajjin obboleessa keetii wajjin abbaa keetii wajjin abbaan fedhe bakka suwanda. Keezii san waan ganda kan keetee fiddee sooshaal miidiyaa irratti abalu abde ati hattuudhaa siin jechuun hin danda'u osoo seerri murteessin osoo ragaan hin qulqullaa'in osoo hin dhiyaatin siin jechuun hin danda'u. Seera kamtu naa hayyame. Lama namni sun waan ganda isaa ta'eefi miti gandummaan seenu waan gandaan dubbatu bakka itti hiikaa ture Oromoo naa qalbifadha. Maalumaan nama san galchee mee qalbii naa laallu akka namummaa Sheekhaa Roobee keezii isaan laallanne magaalaa Roobee namni waldhabeen sun waan ta'eef mee maaltu isa galcheeti miidiyaatti fidee haga irratti illee maqaa kiyya dubbate an irraa callisuun kiyya badiidha haga irratti illee immoo soba sanirraa behellee callisuun kiyya hoo badiidha. Harrallee kaleessas maqaa kiyya haasaa ture. Harrallee maqaa kiyya haasaa ana fuuldura taa'ee akka dhiiratti aboo guyyaa takkaaf silkii walii dawwallee naafsi miseejii walii barreessine qarshi takkaan si biraa qabaa qarshi takkana biraa qabdaa waluu dubbisnee ni beeyinaa hin qofaan gaafadhaa na dura taa'ee maa akka dhiiratti hin haasofne kaleessa gizee mana aslii sana ol seenu araaraaf dhufte jennaan an qiyaamaa isaa hojii araaran qabu gaafii qofaan qabaaf jennaan lut jee fe'ute. Guutuu gaafin sii qaba. Wanni ati amma addeessuu barbaadde xiqqoomee akkanaa galatti yoo ta'e jeeti beekan dhugaa. Maaltu jiru si fakkaate bakka kana. Sheekhaa Roobeetii fi ani wanni itti wal geenye obboleessa keenya kabaalee kaniin ani wajjin konnekshina godhadhee inni tumsa saniiti narra bahee. Ammoo gandummaa hin qabu naan ja'a. Hawaasa hundaan ja'a galgala kanallee mana abdeetti. Akkaatitti jettee sanitti yoo nu gale jeeti bara. Aboo qo'ee ni ibsa. Mee waa kana oromeessee. Harargee tana hedduun jaaladhaa. Ani akkanaati harargee tana laal jechiisanii sanfaan jaaladha jechaanii ture abdiidhaan dhaggeeffachaan ture haa galatu immoo bakka kanatti wanneen ibsuu barbaade. Shaantuuteen gandummaa hin qabu nama juufiin ibsuu barbaada. Tokkoffaarratti namni inni irra duula dhaqee maqaa isaatiin yaamiin siin jee dhiifamaa wajjin keessaa bahii maqaa isaatiin yaami. Roobee je'i akkasin naa yaami. Namni walitti bu'ee waliin faarsu waan fedhe haa jiru.